kuni seenaadha. Saahiban sadi ta'anii osoo taa'aa jirru saahiba kiyya billuu gaaffii takka gaafadhe. Mucaa takka yeroo baay'ee waan isa wajji arguuf mucaan tun jaalalleetii jechee gaafadhe. Garuu isaan jaalallee miti. Saahibni kiyya kaasiin taa'aa jiru ammoo hedduu lolee atiin beeytu gawwa bara obboleettii isaatii naan jehe. Anis hedduun qaanfadhe hedduun rifadhe garuu billuun akkaan yaadisanii miti. Ana tasgabbeessee mucayyoo san akka obboleettii isaan ta'in akka jaalallee isaan ta'in na hubachiise isii wajjiinillee akkaan wal baru haala naa mijeesse. Jireenya addunyaarraa waa hedduu barta. Akkuma nama qabu kophaa jiraachuun waan sitti hin tolleef saahiba barbaaddee namaa wajjin jiraatta. Garuu nuti saahiban hedduu turre. San keessaa namni tokko maatiin isaanii akka malee harka qalleeyyiidha. Guyyaa tokko akka tasaa saahibni isaa tokko hedduu waan jalaa dhukkubeef maallaqa namarraa liqeeffatee saahiba isaa kana himuuf yookaan wallaanuudhaaf maallaqa liqeeffatee deemu ture. Nuti ammoo waan karaarra taa'u turreef yookaan iyyaalummaa keessa waan turreef maallaqa kana irraa fuunee isaa ariine. Garuu namni dhukkubsate san nutiitu hin beeyne malee nama akkaan jaalannu haa wajjin dhalanne obboleessa keenya ture. Eegasii booda gaafa obboleessa keenya akka malee dhukkubsachuu dhageenyu gaafa itti dheenyu inni moobaayila isaa gurguree obboleessa keenya kan nuti wajjin dhalanne mana hakimaatti yeroo hedduu takka wajjin cinqamee wallaanuu ture. Yeroo takka waa hundinuu abdii si murachiisa. Saahibni jireenya keessatti hedduu barbaachisaadha. Kophaa kee jiraattee bakka geessu hin jiru. Saahiba hamaa wajji jiraatteetis bakka geessu hin jiru. Saahiba filattee saahiba gaarii wajjin yoo deemte bakka yaadde hunda numa geessa. Gaaf takka saahiban kiyya wajjin kaayyoo irratti wal dhabnee hedduu wal lolle. Ta'us saahiban kiyya kun badii isaanii beekanii ana araarfachuuf deemaa natti dhufan. Anis osoon hin didin erga walitti araaramneen booda saahibni kiyya akka deemuuf na gaafate. Eega deemuuf kaaniin booda saahibni kiyya tokko duubatti hafee nu duubaa garagalee kute. Eegasiin booda nuti saahiba keenya san jala fiinee itti maramuudhaan hamilee isaa caalatti jajjabeessineef. Yeroo hedduu jaalala keessatti shamarran nama shawwadan. Ta'us wanni jaalallee kiyya kanarratti argame waan addaa ture. Anaa fi Akroon saahiba akka malee wal jaalatu ture. Guyyaa takka isiidhaaf baallame. Erga isii baallamteen booda bakka isin jirtanittiin isin dhufaan jehen. Akroonis waadaa keenya eeguudhaan isiidhaaf baallamee san boodaan isiidhaaf dawwale. Akka maatii isii bira jirtuu fi ammatti akka naa wajjin haasa'uu hin dandeenye naaf himte. An hedduun ajaa'ibe. San booda ka'ee bakka isaan jiran duraanuu waaniifin quba qabuuf itti deemaa dhaqe. Anaaf Akroon bifa kanaan walitti maramnee kaanee gaafa deemnu isiin hedduu bifa kanaan akkanatti salphattee turte. Jaalalti sobaa eessayyuu nama hin geessitu. Daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo hanga viidiyoo fi seenaa biraattiin walitti deebinutti chaayinaala kiyya Haroo Famous subscribe, like, share godhuudhaan na gargaara. Galatoomaa. Haroo Famous.